hanqina nyaata madaalawaa miidhaa haadholii fi daa'immanii irra gahaa jiru maqsuu fi biiroon fayyaa Oromiyaa qooda fudhattoota waliin qindaa'ee hojjetaa jiran hooggantuun biirichaa Piroofeesar Natsaannet Warqinaa. Waajjirri qindeessaa seektara hawaasummaa Oromiyaa fi gamtaan hawaasaa siviil Itoophiyaa akkaataa hanqinni nyaata madaalawaa qindoominaan furuun danda'amu irratti Finfinneetti mari'atanii jiru. Lijaalee Mabarraa gabaasa dabalata qaba. Rakkoo hanqina nyaataa madaalawaarraan kan ka'e haadholiif daa'imman irratti ga'u maqsuuf hojii mootummaan hojjechaa jiruun cinatti deeggarsi gamtaa hawaasa siviilii Itoophiyaa taasisaa jiru olaanaadha. Gamtaan hawaasa siviilii Itoophiyaa kun rakkoo hanqina nyaataa madaalawaan uumamu ittisuuf sochii dhaabbileen deeggartootaa bifa bittinnaan Oromiyaa keessatti taasisaa jiran bakka tokkotti fiduun qindaa'aa taasisuuf bakka hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannet Warqinee fi waajjiraaleen qindeessaa seektaraalee hawaasummaa Oromiyaa argamanii mata duree tokkummaan rakkoo hanqina nyaataan dhufu ittisnu mari'ateera. Maricha irratti kan argaman hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannet Warqinee rakkoon hanqina nyaataatiin uumamu akka naannootti olaanaa waan ta'eef rakkoo kana bifa qindaa'aa ta'een ittisuuf qooda fudhattootaa waliin hojjechaa jirra jedhan. Ijoolleen kan maatii qofa miti kan biyyaati kan hawaasaati. Kanaaf ganda kam keessayyuu ijoolleen nyaata dhabdee huqqattee du'uu dhukkubsachuun qabdu. Biiroon keenya rakkoo kana hiikuuf seektaroota adda addaa walitti fidee nyaata ga'aa ijoollee haadholiif akka argamuuf gochuun sirriitti xiyyeeffannee dubbannee karoorfannee hojjechuuf akka qindeessaatti akka dura ta'aatti hojjechuuf kutannee jira. Maricha irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan biiroo fayyaa Oromiyaatti ogeessi nyaataa fi sirna nyaataa Dr. Mallasa Nugusee rakkinni hanqina nyaataatiin uumamu damdaneessa waan ta'eef ittisa isaa irratti qoodii uummataa olaanaadha jedhanii sagantaa maaddii guutuu hojiirra oolchuun salphaatti rakkina gama kana haadholiif daa'imman mudatu ittisuun kan danda'amu ta'uu siman. Maaddii guutuu kana uummanni keenya yoo hojiirra oolchee rakkina ni amma jedhu kana amma dubbadhu kana nuu fura. Amma fakkeenyaaf bara kana keessa daa'imman 21,000 olti ji'aan on average ji'aan ciisanii hospitaalotaaf buufata fayyaa naannoo keenya keessa jiranitti yaalamanii jenneeti kan dubbataa ture. Isa kana hundeerraa nuuf furanni kun. Gamtaa hawaasa siviilii Itoophiyaatti qindeessaan fooyya'insa nyaataa fi sirna nyaataa obbo Abbabaa Bimiroo rakkina hanqina nyaataa madaalawaatiin uumamu maqsuun milkaa'ina imala badhaadhinaa biyyattii tumsuu akka ta'e dubbatu. ሀገራችንን እንድታደግ ካደጉ ሀገሮች ተርታ እንድትሰለፍ ከተፈለገ biyyi teenya toora biyyoota guddatanii akka hiriirtuuf yoo barbaanne rakkoo hanqina nyaata madaalawaan uumamu furuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Rakkoon hanqina nyaata madaalawaan uumamu qaama qofaa osoo hin taane dandeettii waa kalaquu sammuu irrattis dhiibbaa olaanaa waan qabuuf lammii ga'umsa qabuu fi dorgomaa ta'e horachuuf biyyattii keessatti sirna nyaataa fi nyaata madaalawaa hojiirra oolchuuf cimnee hojjechuu nu gaafata. Akkaawuntiin saatalaayitii turizimii Itoophiyaa odeeffannoo bakka tokkotti qindeessee qabatu yeroo jalqabaa fi qophaa'ee ifoomuun hojii eegalee jira. Akkaawuntii saatalaayitii turizimii Itoophiyaa daataa gaadamee turizimii qabaachuun dinagdee gama kanaan jiru guddisuu fi ga'ee guddaa kan qabu ta'uu ministeerri turizimii Ambaasaadder Naasisee Caalii himani. Guyyaan turizimii addunyaa ministeera turizimii fi IGAD waliin godambaa yaadannoo injifannoo Adwaatti kabajamuu eegalee jira. Roobi Abarraa gabaasa dabalata qabdi. Akkaawuntiin saatalaayitii turizimii Itoophiyaa bakka ministeerri turizimii Ambaasaadder Naasisee Caalii dabalatee hooggantoonni federaalaa miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi bakka bu'oonni hooggantoota miseensota biyyoota IGAD argamanitti ifoomuun hojii eegaleera. Itoophiyaa biyya hawwata turizimii uumamaan namtolchee aadaa fi seenaan badhaate taatus damee kanarraa faayidaan argamaa ture hagas marakka hin taane ministeerri turizimii himaniiru. Waggoota muraasa asitti garuu xiyyeeffannoo damee kanaaf kennameen bakkeewwan hawwata turizimii duraan turan misoomsuu fi haaraa hojjechuun faayidaan malu akka irraa argamu hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Kana milkeessuuf immoo daataa qabaachuun murteessaa waan ta'eef qooda fudhattoota waliin ta'uun akkaawuntiin saatalaayitii turizimii Itoophiyaa kan qophaa'e ta'uu himaniiru. Akkaawuntiin kun dinagdee biyya kanaa guddisuu keessatti gahee guddaa kan qabu ta'uu fi odeeffannoo turizimiin dinagdee waliigalaa keessatti qabu haala gabaa waliigalaa addunyaa galii turizimii irraa argamu hubachuu fi akkasumas dameen kun hojii uumuu fi investimentiif gumaacha inni qabu beekuuf kan gargaaru ta'uu Ambaasaadder Naasiseen himaniiru. ዳታ ላይ የተመሰረተ ኢንቨስትመንት ዳታ ላይ የተመሰረተ ልማት እጅግ በጣም አስፈላጊ ኢንቨስትመንቲን ዳታ irratti bu'uureffate misoomni ዳታ irratti hundaa'e barbaachisaadha. Maalummaa damee kanaa fi gumaachini dinagdeef qabu keessattuu carraa hojii uumuutiin wal qabate akkasumas sharafaalaa argamsiisuutiin fi biyya keessattis dameewwan birootiif wanti gumaachu guddaadha. Kana qixa barbaadamuun itti fayyadamuuf daataan murteessaadha.
Kanaan alattis akkaawuntiin kun imaammata ragaa irratti hundaa'e baasuuf murtee kennuu karoora tarsiimaa ta'e hojiirra oolchuu fi akkasumas dinagdee gama turizimiin jiru duguuganii itti fayyadamuuf gahee olaanaa qabaachuusaa simaniiru. Daayirektarri olaanaan tajaajila istaatiksistii Itoophiyaa Dr. Bakar Shaalee akkaawuntiin saatalaayitii turizimii Itoophiyaa qophaa'e kun damee kana fuulduratti kan tarkaanfachiisu ta'uu himan. Tourism satellite account is a vital, crucial for reliable source of sector contribution. Akkaawuntiin saatalaayitii turizimii madda murteessaa fi barbaachisaadha. Seektaraaleef dinagdee biyyaa hanga ammaatti hin tuqamneef gahee guddaa qaba. Fedhii fi dhiyeessii turistootaa sochii isaanii beekuuf akkasumas sochiin gama kanaan jiru dinagdee damee biroo waliin hagam akka walitti hidhatu beekuuf gargaara. Gama turizimiin istaatikiitti fufiinsa ta'e qabaachuuf akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti istaatiksii fudhatama qabu qabaachuuf gargaara. Guyyaa turizimii addunyaa akka igaadichi magaalaa Finfinnee yaadannoo godambaa injifannoo adawaatti gaggeeffamaa jiru kanarratti agarsiisni turizimii Origin Travel Market jedhuu fi miseensota biyyoota igaad hirmaachisis banameera. Cabiinsa qulqullina barnoota mudate furuu fi inishiitiivoota garaagaraa manneen barnoota keessatti babal'isuun hojjechaa jiraachuu biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Biiroon barnoota Oromiyaa hojii baruuf barsiisuu bara barnoota 2017 magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Karaabuutti eegalchiisee jira. Lalii Girmaa. Barattuu Meetii Fiqaaduu fi Misraa Ahimad kutaa magaalaa Furiitti barattoota mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Karaabuu yoo ta'an kutaa torbaffaa baratu. Barattoonni kunneen barattoota ciccimoo sadarkaa keessa jiran yoo ta'an qormaata naannoo kutaa jahaffaa fudhataniin qabxii gaarii galmeessuu isaanii dubbatu. Nan qo'adhaa yeroo qormaanni dhufus dursinee qo'annaa barsiisonni keenya illee baay'ee nu deeggaru kan kutaa 695. Ganna darbe yeroo boqonnaa isaanii maatii isaanii gargaaraa barnoota isaanii bara kanaatiif qophii taasisaa turan. Barana sirriitti qo'adhee kana caala fiduu waan qabu barsiisaa koo faana wanta inni bana barsiise hunda qabadhee sirriitti barachuun barbaada. Kanaaf hin gallee jala dubbisuudhaan barsiisas gaafachuudhaan kitaaba illee dubbisuudhaan akka qabxii olaanaa fiduu abdiin qaba. Barataan karooraan hoogganamuu qaba yoo yeroo isaa sirnaan dhimma ittiin bahin qabxiin gaariin salphaatti dhufu hin jiru jedhu barattoonni kunneen muuxannoo isaaniirraa ka'uun. Qo'achuu barachuu barsiisas gaafachuu dubbisuu manatti callisanii gizee sa'aatii dabarsuu osoo hin ta'in wanta nama fayyadu irratti akka isaan hojjetan isaan gorsa. Miirri wal dorgommii barattoota gidduutti akka uumamu hojjechaa jiraachuu barsiisonni mana barnootaa Karaabuu sadarkaa tokkoffaa turtii OBN waliin taasisanii himan. Daree keessatti barsiisan jechuudha. Qalama kenninee fi barattoota 10 deebisan. Barataan kun goobaziidha. Abbaan biraa yeroo itti aanu ammoo 10 namni argate qalama argata yookaan gaayidii argata. Barsiisan dhuunfaadhaan jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa magaalaa Shaggar obbo Firakiyyaa Kaasaawun magaalaa Shaggaritti manneen barnootaa 1146 keessatti barattoonni 300 fi 87 caalan bara barnootaa kanatti barnoota isaanii kan baratan ta'uu dubbatan. Magaalichatti xiyyeeffannaa qulqullina barnootaaf kennamee hojjetamaa jiruun manneen barnootaa babal'isuu fi sadarkaa isaanii fooyyessuun hojjetamaa jira jedhan. Erga Shaggar hundaa'ee asii gara mana barumsaa 120 ol ta'an ijaarree xumurree hojii baruu barsiisuudhaaf jalqabsiisneerra jechuudha. Faasilitiin manneen barnootaa guutamee dhaloota teekinooloojii wajjin walitti hidhatu uumuun barbaachisaa ta'a waan ta'eef diijitaal laayibrarii hundeessuudhaan hanqina kitaabaas karaa hiikkachuu danda'uun karaa intarneetiitiin akka barnoota isaanii gabbifachuu danda'an godhamaatii jira. Naannoo Oromiyaatti cabiinsa qulqullina barnootaa mudate furuuf barana manneen barnootaa keessatti leecalloo guutuu mana barnootaa mijataa taasisuu fi paarkii ICT hundeessuun hojii isa ijoo ta'uu hoogganaa taanaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Bultoosaa Hirkoo himan. Isheetifoota baay'ee dabalataan qabna bu'uura boruu 5,000 ijaaruudhaaf bara kana itti deemaadha kan jirru mana barumsa sadarkaa tokkoffaallee manneen barnoota 1,000 ijaaraadha kan jirru. Kutaa 12ffaa irratti bara kana qabxiin arganne kan bar'een gaddaarra fooyyee ta'us hamma uummanni keenya nurraa barbaadamu ga'umsa qaqqabsiisuu waan hin dandeenyeef rakkoo kana falaadha kan deemnu. Qulqullina barnootaa mirkaneessuun qaama tokkoon kan milkaa'u miti kan jedhan Dr. Bultoosaan barataa barsiisaa fi maatiin barattootaa qindoominaan hojjechuu qabus dhaaman. Uummanni keenya ijoollee isaanii mana barumsaa keessatti maal akka isaan barachaa jiran yoo hordofee kan deeggaru ta'e rakkoo barnootaa furuun hin danda'ama. Barsiistonni keenya akkuma kanaan dura gochaa turan teekinooloojii addunyaarra jirurraa hubatanii uf gahoomsanii dhaloota akka isaan ijaaran dhaamsa dabarsuun barbaada. Rakkoo dhiyeessii kitaabaa mudatu furuuf hojjetamaa jiraachuusaas dubbatan. Kitaaba miiliyoona 72 nu barbaachisa ture. Amma ammaatti kan nuti maxxansinee raabsuu dandeenye miiliyoona 26 qofa. Ganna kana qofa kitaaba miiliyoona 3 sadarkaa tokkoffaa qofaaf maxxansinee raabsineerra sadarkaa lammaffaaf illee
kitaaba baay'ee miliyoona gara 2.2 ta'u maxxansamee raabsamaadha kan jiru. Bu'uura boruufillee kitaaba maxxansaadha kan jirru. Karaa kanaatiin nutis biiroon barnootaas cimeeti kan inni hojjechaa jiru. Daa'imman qaamaan akka cimanii fi sammuun akka bilchaatan nyaata madaalawaa argachuun murteessaadha. Buusaa Gonfaa Oromiyaa waliin ta'uunis bara kana nyaata madaalawaa mana barnootaa keessatti dhiyeessuun eegalamuusaas dubbatan.